mooraa san keessa hoggaa seenan dhaggeeffadha hoggaa seenan mooraa san keessatti dhibee adda addaatiin ulee tanarraa tabayyanachuu dadhabdee achi duutuu jira. Tagartee guyyatti hoggu takka ruuza adii nyaatti. Amma eega nuti lollee wayyooyte malee ruuza adii ta nyaattee ni beeytan gaa dubartoonni kuni marsaa laguutiitti dhufaa maaltu itti dhufaa hiraar kanaa wajjiin akka saayinsiin jedhutti dubartiin takka hoggaa marsaa laguudhaatti jiru abbaa mana siidhaatiif ilmaan siidhaatii wajjiinuu waliif hin galtu isin ni beeytan waan kana jechuudha hiraar maalayyaa isii guyyaadhatti ruuza adii san hoggu takka nyaattee haayilaandiin deemanii bishaan waraabsisan kana jechuudha. Ka halkan kana uleerra raphanii bulukeeta irratti hidhanii Itu anggaran waan qalbii gara nama galchu. dhiba miira isaan galee fi Itti fufite. Bishaan dhugi. laal sababaan xiqqisho miira keessatti gale maali achitti dubbisuudhaan ture ijoollee tana hoggaan dubbisuu ture nuti hin fayyinuuti akkanatti tumamne laal nuti hin fayyinuuti akkanatti tumamne warra keenya nuyi mijanii taniin warraan gahee gumaa gaafataniitu jira. Dhaggeeffadha isiniif ilma xiqqisho dhiifama bishaaniin dhugaa. Duuba bakka kanarratti jechuudha achirratti gaa akkasitti haala saniin rakkamanii baatii 8 baatii 9 bakka san keessatti azabamanii warri isaanii bosaasoo fi Viidiyoo banachuu ni dandeessaa obsaa keenya dhiifama wajjin. Mee tattaafadhoo sii majjate yookaan kan isuma rakkoon qabu. niin banadhaa ture ayyee fuulaan dhiqadhaa. Fataraa hunyaanne baramma kubaan hirriiba irraa ka'etti nu bira ganama sa'a 3 fi cinaadhaa. Useetuma muraasa fudhu fuulallee dhiqadhu waallee afaan kaayyadhu hodhu no rakkoon hin maaliif jiru. fuula dhiqadha boo maaliif fuula dhiqadhaa miti dhiisinurraa niin banadhaa. Ayyee duuba achirraa ergaa haala saniin jechuudha ijoolleen tun achitti ni mul'addaaniin dhaga'amaami. Telefoona bakka takkatti wayitti hirkifadhu. Itti qophoofne haaluma kanaanin wanni ijaa duuba amma eegaa haala kanaan shamarran kun achi keessatti rakkaman boodarraa filmii guddoon ammaas duuba jirti. Filmii guddoon dhalaa shamarran tana ta maallaqa hin qabne dubartoota maallaqa hin qabne kana eegagaa warri isaanii achi gaditti maallaqa erganii fi eeysan maallaqa erganii fi qaxaabirsan geeyse boodarra eeysa geeysan achirraa fuudhaniiti dhalaa maallaqa hin qabne hayyaashii fi raagotti ergan. Hayyaashii fi raagotti wanni erganiif bakka ummanni baala sammuu nama hadoochu hojjatu. Bakka ummanni baala sammuu nama hadoochu hojjatu. Bakkatti amma dura shamarran 38 bakka takkatti shoot daawan itti godhan. Tigreedhaa fi Amaaraa mujrima mootummaan Suudii barbaaddu, mootummaan Itoophiyaa barbaaddu, mootummaan Yaman barbaadduutu jira. Raagoo. Karaa san ijoolleen Oromoodhaan deemtu. Raagoo fi Fiifaa Oromoon hin deemtu. Bakka san geeysaniiti dubartii takka It's okay. Viidiyoon baqatiin hin qabu. Viidiyoon baqatiin Ammallee yeroo nuti akkanatti haasofnu kana warreen azaaba akkanaa kana keessa jiranii ni beektanii mi kana.
Sa'aa sana waan akkasumatti. jiru gara kanallee wanni kun deemaatu na jira. Namni Mee kun fatii aadaa waan kannaa ijaan xiqqishoo fatii aadaa kannaa mee.